Yamugugin balarastu Sofenade serigako urigakoi Yamunara tokoyadu Yamichuko Malan balle seriako hiriako agugadu Asgabay. Biko. Asgabay tol. Icabu bega na biray suman na ka. Biko ko? Biko. Nagagi na. Anong mana ka ko da? Asgabay te? No, nagagi namdet. Nagagi ra no. Laki. Maltu te? Maltu te nati biga. Maltu te. Asgabay. Malta makan sinasi? Isafa mana masaram? Nagagi namdet. Ani mana ka ko da? Malta te mabnatin. Biko. Yo, kayo. Tasgabay ka. Ani naga ko da malta. Ate na malum mo gochu dandenya. Tole am banano kana dem. Gift. Ati kiddo ebba fi roba rambato? Amo malin bari. Bahay na wala ka fakata nga fakasta sila la. Mabjure nya kiyo jek.
Maaliif sin godhe? Maaf nunni su maaf jireenya kee ifre keessaan bara. Maaliin isin godhe? Ol ka'ee na asofsiisime si dhukaa son barbaada. Waa'ee maalii asoftaa na wajjiniin? Maaltu si hafe? Isa fudhattee bine bakka na dhiisi anan na dhiisi. Isa fudhattee? Eeyyee. Isa fudhattee isa kamiin? Eeyyee. Sittanii. Lammataa jechuudha. Maal barbaade? Maal jechuudha? Lammataa jechuudha. Bakka iyyuu dhufte. Lammataa jechuudha. Kennaa jedhee eebbaa wanta jedhu hin jiru. Dhageesse? Jireenya koo keessaa bahi akkan jireenya kee keessaa bahi. Sitti ulfaataa afaan keetti sitti. Baga dhugaasaa barti. Baga dhugaasaa. Dhugaasa kamiin? Baga dhugaasaa caalaan sitti mi? Dhugaan qabu. Kana booddee ija kootiin si arguun barbaadu. Walii wajjin jireenya mataa keessan itti fufuu dandeessu. Tole? Imman roobaa wajjin wal loleefi si wajjin jiraadduuf hin qabu. Tole? Filattee? Kan hin xiyyeeffadhu yoo jiraate barnoota qofaattidha kana booddee. Anoo? Tole? Anoo? Naan ilaallatu. Deemuu dandeessa. Ati eegeema kee wajjin. Tole? Eebbaa. Na dhiistee hin deemin nan. Ganda dhiisi. Inni sun na dhiistee hin deemin ati ganna dhiisi nan. Si malee jireenyi koo dhugaa na dhiistee hin deemin. Sitti miira. Cara geessu. Silumayyuu ana jireenya keessan keessa galee sin jeeqe. Rakkoon qabu. Ana amma lubbuudhaan jirutti nagaan jiraachuu dandeessan. Kanaaf an lubbuun koo dhabamuu qaba katiiteefi ana kan jireenya keessan hin jeeqe. Rooba. Deebi. As deebi. Kottu kana dhaga'i. Laki. Kenna. Amma jireenya keessan keessa jirutti sin jeequun barbaadu. Saniif an of ajjeesuun qaba bakka. Lubbuudhaan jiraachuun irra hin jiraatu. Si dhabee jiraachuun danda'anis. Anatu sin lamman gidduu galee sin jeeqaa ragati ta'eefi waasa kan fudhatudha. Sin lamman wal loliina. Rooba. Gaafan hin jirre isan loli. Innis immoo gaafan hin jirre nama jaallatu qabu gatii ta'eefi lamman keessanii nagaadhaan jiraadha. Kanaafiyyuu an duuma qaba. Rooba! Garuu mucaan kun nan shakka ajjeesuu deemte ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu maal wayyaare? Osoo barbaanne gaarii natti fakkaata. Adeemnu kaa. Tole. Biko nan dhufa. Maali kophaa keessa maali? Nama jira. Namni kophaa kun bareedaadha. Maali illee gaarii irratti gaarii ta'uu qaba. Amma waan ta'eef yoo dhiibnee akka waa'ee mudata naa waan ta'eef Inta nagee tokko barbaadaan ture. Egaa gaafa isheen isin biraati kan nagee tokko deemtee barbaachisu. Garuu uummata barbaadu. Anas ta'e eebbaan guyyaa sadii mana barumsaa guyyaa sadarkaa yeroo homaa tokko illee mana barumsaatti illee barbaachisee kunneen ture. Baba waan tokko achi kennu. Mucaa kun dhuguma akka jettu fageef taana sababa inni jalqabaa ta'e. Cidha kan banne sitti dhiisi waan kana dhiisi. Sittaa boodoo waan kana keessa kan ta'e. Dhageessa.
amma mucaa kana argachuu qaba. Hojjeta taanaan nuuf illee seenaa keenyaaf gaariiti. Kanaaf iyyuu badiinsa itti balleessa qabu. Alageessaa Sinna gaa'eeyyee mafi. wanta balleessa hin qabu. Intala sana nan jaalladhe malee wanta godhe hin qabu. Jaalladhe immoo antoo kitaatu na uwwe malee wanta biraa waan hin godhe tokko hin qabu. Natti ni hiina. Ani riyaan na gorsu yoo minna be. Sibichaa mini kan na gorsaa oolu. Kanaaf natti ni hiina. Annan jaalladhe malee waan biraa waan hin godhe. Taa'inarra. Tasgabbaay. Anis dhimma kana keessaa qabu hin qabu. Roobaan akkamii kana keessa galuuf anis gahee koo baadha. Badii koo. Waaqayyo maalatti fuutee wayyoo intalli koo waa taatee numan du'e. Eessanitti jedhamamu? Eebbaan dhufee na qabata waan hin beekne. Eessa buutee jedhama? Yooma waa taatee maatiin ishee waan na gaafatu. Yaa Rabbi kana gargaara dhuftu boontalli kun gufii sanatti ta'e fayyaa waan hin taane keessa galee. Maqaa Yesuusiin irratti fiidde kun immoo. Ifoo nagaa dhabni maal ta'a? Tayyee nagaa fata nagaa maaliif jira? Maaliin godhee? Maaliin godhee jettaa mucaa biyyaa balleessti miirri mucaa eessa jirti? Annan godhee booko. Amma maal godhe naan jettu ana balleessee? Maal godhii miti maali mucaa biyyaa balleessite baqaan jirtu barbaanni dhabni. Iddoo isheen buute nutti himi. Siifoo maal taateen iyyuu barbaadaan jiroo? Kennaan akka isheen baddu nan jaalladha seete maal taatan isin rabbii fedhaati wanta hundumaa balleessaa natti hin faradinaa ishii. Caala waa tokko sitti immoo mucaa kan akka isheen baddu godhee kan balleessi mataa keedha. Isayyuu balleessaa kee dhoksachuu barbaada. Caala kennaamni waa tokko ta'a. Kennaan barbaadamtee dhabamtu yookaan aduutu yookaan waa tokko ta'a. Waan jira keessatti garsiisa. Mucaa iddoo isheen jirtu barbaadeen fiddu taanaan.